ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምር እዩ ንክተታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya jimaata galgalaa eegallee irraa Hamza Hussein waadaan nuuf seename raawwanne jechuun koma ogeeyyiin fayyaa wiirtulee COVID-19 keessa hojjetan komii isaanii irratti gabaasa qabna. Mootummaan federaalaa fi naannoo Tigraay haal duree jiru dhiisanii waliin marachuu qabu jedha dhaabbati International Crisis Group xiinxalaa olaanaa dhaabbatichaa dubbisneera. But the concerns are based upon yaaddoon keenya dhibdee siyaasaa yeroo dheeraaf ture irraa kan maddedha. Marii paartilee siyaasaa har'a Adaamaatti geggeeffame irratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan obbo Leencoo Lataa waa'ee marichaa ilaalchisuun haasofsiifneera. Carraa sadiitu nu dabree badii gaafa sana goonewu qajeelfanne malee si'aarfaffaa amma nu dhufe kanas dogoggoruu keenyatti malaa kaje. Odeessaalee gaggabaaboos qixeeffanneerraa nu faana bu'a. Paartileen siyaasaa naannolee Itoophiyaa adda addaa dhimma ijaarsa dimookiraasii fi ilaafilaamee irratti mari'ataniiru. Mariin kun duraan paartileen naannoo Oromiyaa fi Amaaraa gidduutti adeemsifamaa akka ture yoo ta'u kamiilanaa kun garuu paartilee naannolee Itoophiyaa biroo sirmaachiseera. Koree qindeessituu marii kanaa keessaa tokko kan ta'anii fi maricha irratti barreeffama kan dhiyeessan obbo Leencoo Lataa mariin dhibdee Amaaraa fi Oromiyaa furuuf jalqabee gara biyyaatti ce'eera jedhan. Koree qindeessituutu jirti nuti nama afurii lama Amaaraa lama Oromoodha isaan kanatu qopheesse. Fuulleffannaa isaa maali? Nuti Amaaraa fi Oromoo duwwaatti mariin akka hafuun barbaanna bal'isuu barbaanna bal'ifnee mariin ka biyya guutuu akka ta'u kun Amaaraa fi Oromoo irraa gara sattaanutti tarkaanfachuuf qophii duraati. Mariin kun kana durallee Amaaraa fi Oromoo gidduutti jalqabamee ture isatti itti fufe amma maaliif Amaaraa fi Oromoo qofa ta'ee ka jedhan jiru paartileen biraallee kan naannoo biraallee dabalamuu qabaa ka jedhan jiru. Amma daballee kaakunoo dabaluu jalqabne kanaan dura dhibdee Oromoo fi Amaaraa furuuf jalqabne ammoo Oromoo fi Amaarri wal taanaan biyya kanan tasgabbeessa isaan lamaan wal dhabnaan dhibdee guddaa ta'a kanaaf sanaaf xiyyeeffannaa kennuun dhibdee qabanatti hin fakkaanne achumatti hafuun garuu dhibdee ta'a. Amma namoota barreeffama dhiyeessan keessaa tokko isinii kan isin irratti dhiyeestan maali fuulleffannaan barreeffama keessanii? Maaliifitu si'a sadii carraan argamee dimookiraasiitti ce'uu hanqannee hafnee ka jedhu. Carraa sadiitu nu dabree kun maaliif ta'e duuba deebinee yoo sana laallee badii gaafa sana goonewu qajeelfanne malee si'aarfaffaa amma nu dhufe kanas dogoggoruu keenyatti malaa ka jedhu. Furmaanni isaa maal keessan isin? Furmaanni isaa aadaan jijjiiramuu qaba. Aadaa politikaa hin qabnu. Aadaa politikaa horachuu qabnu. Dimookiraasii hin qabnu. Sun ijaaramuu qaba. Kun immoo yeroo fixa. Mariin paartilee siyaasaa biyyattii akkasumas aadaa siyaasaa biyyattii fooyyessuuf taasifamu kun filannoodhaan duratti cimee itti fufuu qabaa jedhan. የኢትዮጵያ ችግሮች በጣም ብዙ ሀያሌ ዓመታት የነበሩና rakkoon Itoophiyaa waggoota hedduu kan lakkoofsisedha. Rakkoolee kanneen furuuf waltajjii akkanaa qopheessanii mari'achuun baay'ee murteessaadha. Heera bareedaa qabna. Garuu rakkoon keenya hojiirra oolchuu irratti. Itoophiyaa yeroo tokkoon gara dimookiraasiitti ni ceeti jedhanii yaaduun rakkisaadha. Itoophiyaan yeroo tokkoon gara dimookiraasiitti ni ceeti jedhanii yaaduun rakkisaadha. Rakkoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf seenaa irratti waliin gallu, heera mootummaa irrattis, dhimma Finfinnee irrattis sababoota hedduu irratti waliin gallu. Rakkoolee akkanaa marii akkanaa kanaan furuun kan danda'amu. Dhimmoota hedduu irratti waliin galle kunneen mariidhaan osoo hin furiin jarjarsuudhaan filannootti seennaan rakkoo hamaa keessa biyya galchuu mala. ምርጫው ዲሞክራሲን ሊያመጣ ስለማይችል እና ከዛ በፊት አሁን ባለንበት ሁኔታ አገሪቷ ሰላምና መረጋጋት ያስፈልጋታል. Namoota marii kana qindeessan keessaa tokko ta'an Dr. Diimaa Naga'oo mariin kun sirna dimookiraasii biyyattii keessatti ijaaruuf galtee ka ta'uudha jedhan. Waggoota 50 darban mootummoonni jijjiiramanis sirni uummattoonni biyyattii fedhan ijaaramuun maaliif dadhabame ka jedhu ijoo marii kanaa ta'us eeran. Odeessataanuun dhaabbati waa'ee wal dhibdee qoratu International Crisis Group muddamni mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu jiru cimee walitti bu'iinsatti ce'uu malaa jedhe. Gareen kun muddamni qaamolee lamaan gidduu jiru hammaachuun dura yaada furmaata ta'uu malu jedhe dhiyeesseera. Yaadni furmaataa ijoon gareen kun dhiyeessee qaamoleen lamaan haal duree isaanii isaan kaa'an laaffisanii mariif gadi taa'uu akka qabanidha. Xiinxalaa olaanaa dhaabbatichaa akka ta'e Wiiliyaam Daviisan dhimma kanarratti dubbisneerra. Yaaddoon keessan maalii eessarraa madde jennee ka gaafanne deebisuun eegala.
Well, the concerns are based upon quite a long-running political dispute. Yaaddoon keenya dhibdee siyaasaa yeroo dheeraaf ture irraa kan maddedha. Bara 2018 wayita jijjiiramni siyaasaa eegalee irraa ka'ee kan jirudha. Rakkoon siyaasaa mudatee gabbatee hanga heera mootummaa irratti wal dhabuutti ga'eera. Keessattuu filannoo alanaa irratti. Bara kana mootummaan naannoo Tigraay filannoo mataasaa gaggeesseera. Filannoo kana mootummaan federaalaa fudhatama dhoowwate. Kun garaagarummaa guddaa qaamolee lamaan gidduutti uume. Naannoon Tigraay mootummaan federaalaa aangoo bu'uura heeraa qabu harkaa hin qabu jedha. Mootummaan federaalaa immoo filannoon naannoo Tigraay seeraan aladhaa jedha. Kanadha ka'umsi rakkoo. Yaaddoon keenyas asirraa madde. Dhiyeenya kana immoo dhimmoota humna waraanaa fi tarkaanfii fudhachuun wal qabatan dhaga'aa jirra. Kun immoo dhimma salphaatti ilaalamuu miti. Dhimmi biraan madda rakkoo ta'e immoo ramaddii baajataati. Mootummaan federaalaa bulchiinsa sadarkaa naannoo gadi jiraniif baajata ramaduusaa mootummaan naannoo Tigraay hin fudhanne. Keessattuu baajetii hojii raawwachiiftuuf ramadamuu dhabuun wal qabatee mootummaan naannoo Tigraay federaalli heera mootummaa sarbaa jiraachuu dubbata. Crisis Group qaamoleen lameen haal duree tokko malee walitti dhufuun rakkoo jiru furuu qabu jechuun yaada kenne. Kanarrattis William Davison yaada kenneera. Well, that's not exactly the phrase that we use, but the point is that some of the preconditions in place are a major obstacle to negotiation. Haal dureewwan walitti dhufanii araara buusuuf barbaachisan jiru. Fakkeenyaaf paartii naannoo Tigraay bulchuu marii eegaluun dura hidhamtoonni siyaasaa hundi yaa'eekaman jedha. Mootummaan federaalaa immoo hidhamtoota siyaasaa kanneen yakkoota ciccimoodhaan himatamanii jiran ni hiika jedhanii yaaduu rakkisaadha. Kanaafuu dubbatanii rakkoo jiru furuun dhimma yeroo itti hin kennamne waan ta'eef naannoon Tigraay fedhii isaa achumatti dhiisee gara haasaa mariitti seenuu qaba. For some sort of talks to convene. Crisis Group naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa irraa dhimma kanarratti kan quunname qaba. Qaamoleen lameen kunniin yaaddoo keessan ni qooddatu gaaffii jedhuufis akkas jedheera. I think everyone realizes that this is a very serious political dispute. Dhimmi kun dhibdee siyaasaa ulfaataa ta'uu namuu ni hubata. Mootummaan federaalaa fi naannoon Tigraay ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachaa jiru. Federaalli mootummaan naannoo Tigraay seeraan alaa jedha. TPLF fi paartileen siyaasaa biroon akka kana fudhatanis fedha. Yaadi TPLF hidhamtoonni siyaasaa yaa'eekaman jechuun dhiyeessees waan milkaa'u miti. Kanaafuu yaadi Crisis Group dhiyeessu osoo rakkoon kana caalu hin mudatiin qaamoleen lameenuu ammumaan waliin mari'atanii gara furmaataatti deemuu qabu. Haal duree mariif inni tokko kaasu isa kaan biratti kufaa ta'a. Qaamni tokko yookiin ammoo qaamoleen lameenuu haal duree jedhamu mara dhiisanii gara waligalteetti hin dhufan yoo ta'e Itoophiyaan waraanatti seenti. Gocha badii kana ammoo qaamni fedhu jira jennee yaadnu. Kanaafuu hundaafuu kan fayyadu waliin mari'atanii furmaata kaa'udha malee wal gaareffachuu miti. That would be obviously utterly disastrous in nobody's interest at all. Dhaggeeffattoota keenya immoo oduu biyya keessaaf alaan gaggabaabsee isinitti hima. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa caamsaa yookiin waxabajjii keessa gochuuf yaada ka'umsaa dhiyeessee boordichi kana ka ibsee waltajjii marii guyyaa har'aa qopheesse irratti. Waajjirri mana maree biyyaalessaa qindeessaa hirmaannaa uummataa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa dubbii Doonaald Tiraamp dhimma hidhichaa irratti dubbatan mormuun mallattoo walitti qabuuf akka jiru himee mallattoo walitti qabuu bor irraa kaasee jalqabu kanarratti namoonni 100,000 fi 50,000 ta'an ni hirmaatu jedhamee eegama. Tiraampiif Baayiden bulchiinsa Ameerikaa murteessaa taate Filooriidaatti morkii jabaa geggeessan. Bulchiinsa kanatti Joo Baayiden deeggarsa argachuun Doonaald Tiraamp garaagarummaa xiqqoon dursaa jiru. Naannoon kun filannoo US keessatti murteessituudha. Kirkirri lafaa cimaan Tarkii fi Giriik rukute lubbuu galaafate. Kirkirri Reektar iskeelii 7 jedhame kanaan gama Tarkiin namoonni 4 lubbuu dhabanii 120 ammoo miidhamaniiru. Godaantonni 200 siqan Awurooppaatti ce'uuf yaalaa turan bidiruun ittiin imalaa turan dhiyeenya Senegaalitti dhidhimuu isheetiin du'uu isaanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksisee namoonni 60 ammoo balaa qaqqabe kanarraa ooluu danda'aniiru. Oduun kanuma. Hojjettoonni fayyaa magaalaa Finfinnee wal'aansa koronaa vaayirasii irra hojjetan waadaan isaaniif galame raawwatamuu dhabuu isaatiif komii dhiyeeffataa jiru. Himannaa ogeessota fayyaa kanaa fi deebii biiroon fayyaa magaalattii walitti qabuun ka qopheesse Galaana Balaa. Wiirtulee koronaa vaayirasii to'achuuf waajjira eegumsa fayyaa Finfinnee jalatti dhaabatan keessa ogeessonni fayyaa hojjetan waadaan yeroo garaa garaatti isaaniif seename akka hin raawwatamne komii dhageessisan. Manni maree ministeerotaa
kora dhaabbataa 83ffaa caamsaa 14 bara 2012 geggeesseen ogeessotni namoota COVID-19 qabamaniif tajaajila kallattii kennan durgoon addaa akka kaffalamuuf murteessu ogeessonni fayyaa BBC'n dubbise himaniiru. Bakka bu'aa ogeessota fayyaa Finfinnee kataan obbo Kadir Saalii akkana jedhu. Yeroo yeradichi biyya galee namni baqataa turetti illee dirqama ogummaa keenyaa baachaa turre. Seeruma isaan baasan gaafachaa jirra. Uummanni gibirri isiniif dhiifameera jedhetu yaada. Dabalataan manni isiniif kennamaa jedhanii waadaan galamee odeeffannoo barbaachisu galchinee turre. Amma garuu daataa funaanaa jirra. Deebii jedhu kennuudhaan hanga yoonaa nuuf hin kennine. Biiroo eegumsa fayyaatti itti aanaan itti gaafatamaa biiroo Dr. Mulugeetaan Daala dhimmicha irratti gaaffii dhiyaateef akkas jechuun deebii kennan. Qajeelfamichi erga bahee booda hojiitti hiikurratti rakkoon mudate. Jalqabaa warra kallattiin dhukkubsattoota koronaa vaayirasiin qabaman ogeessota yaalanii fi ittisa dhukkubichaa irratti hirmaataniif ture durgoon addaa sun kan eeyyamame. Haa ta'u malee ogeessi hunduu kallattii fi alkallattiin hirmaachaa waan jiraniif raawwachiisuun nu rakkise. Kana malees gaaffiin bajataa raawwiidhaaf danqaa biraadha. Bulchiinsi magaalattii baasii guddaarra waan jiruuf sana baachuu waan danda'u miti. Kanaaf akka filannoo biraatti kan fudhatame erga weerarichi biyya seenee as ogeessota fayyaa koronaa vaayirasii irratti hojjetaniif gibira irraa hir'isuudha. Dhimma kana irratti hojjettoota waliin mari'ataa jirra. Dhuma irratti ogeessonni fayyaa kun maal gochuuf akka yaadan gaafatamanii akkas jechuun dubbatan. Jalqaba kutaa magaalaa Gullalleetti hojjetaa wiirtuu COVID-19 kataan obbo Diinoo Jamaal akkas jedhu. Nuti jalqaba yeroo akkasitti gurmoofnu mormii hojii dhaabuu yaadne. Ogeessi fayyaa kamiyyuu hojii isaa akka hin dhaabne bakka bu'aasaa ergate. Bakka buutonni ammoo erga mari'atanii booda koree filatani. Koree kanadha kan socho'aa jiru. Gara fuula duraas mormii hojii dhaabuu osoo hin taane dhimma keenya mana murtii geessuu ejjennoo jiru. Ogeettiin fayyaa maqaan ishee akka hin dhaamne barbaaddu akkas jechuun komii qabdu ibsatti. Dirqama ogummaati, dirqama biyyaati. Ani hojii dhaabee jennaan namoonni du'an jiru. Sababii kootti lubbuun namaa waan darbuufi. Ogeessi fayyaa kakatee kan ba'e waan ta'eef hojii dhaabuu hin danda'u. Kanaaf mormuu yoo baattees mirgi keenya sarbamneeti jiraachuudha. Qajeelfamni osoo hin bahin dura fedhiin hojjechaa turre. Erga qajeelfamni ba'ee booda garuu biiroon fayyaa Finfinnee kana hojiirra oolchuuf hin barbaanne. Dhimma manni ogeessotaaf kennamuuf waadaa seename raawwanne jedhuufis akka waajjiraatti akka hin jirre ka himan aangaan biiroo fayyaa magaalichaa bulchiinsa magaalaaf garuu gaaffiin dhiyaateera jedhan. Odeessa keenya sadhumaatiin yuutuubiin raayyaa stuudiyoo dabalatee walleewwan afaan Oromoon hojjetaman hedduun yeroo dhiyoos ugguramanii kaan ammoo guutummaan haqamaniiru. Hordoftoota 200,000 ol ka horatee fi artistoota Oromoo hedduuf utubaa akka ta'e raayyaa stuudiyoon cufamuunsaa namoota hedduu miidheera. Maalumaafuu namni yuutuubii fayyadamu tokko qajeeltoo akkamii kabajuu qaba ka jedhu irratti magaalaa London ka jiraatan ogeessa IT obbo Haniis Abdii dubbisneera. Namni yuutuuba akka biizinasiitti tiriit godhuu qabu. Waan san eegaltu wantoota hordoftu jira. Mee sababoota ijoo yuutuubiin ittiin tarkaanfii fudhatu maal faadhame? Nama arrabsuu, reesizimii, koppiraayit, piraayoritii ishuu guddaadha. Kontentii namni tokko kireet godhe namni biraa fuudheetiin akka ofii fakkeessee kanuma koppii godhanii dalaguu. Keenyaaf nama du'ee kontentiin kun chaayildiif immoo chaayildiif miti kan jedhu dhiiga agarsiisuun reeffa namaa wantoota akkanaa kunniin gaayidlaayinii jiraatiin ala. Amma afaan Oromoo keessatti muuziqaa gubbatti fakkeenyaaf dhiigaan ta'ee billoo qabattee ta'ee wanta namni kenna akka aadaatti fudhatu garuu bakka biraatitti ageenasti gaayidlaayinii waan ta'uuf kenna bahee bakki inni itti miidhaan hubannaan keessa seenu kompiitarri already filter godhuu waan hin dandeenyeef afaanichi afaan biraa waan ta'eef jechuudha. Sababa san karaa namaatiin akka filter godhamu godhama jechuudha. Karaa namaatiin filter yoo godhamu fakkeenyaaf amma namni tokko yoo kaampaanii sun keessa dalagu ta'e yoo jibbaa Oromoo qabaatu ta'e roongilii jara advaayiz godhee wanni sun bu'uun ni mala. Garuu abbichi galmatuu qaba. Abbichi iyyatee evidensii dhiyeeffatee akkasitti deemuu hin danda'a. Sababa kanaan maal dhabuu danda'u? Gara fuulduraatti akkamittiin itti adeemamuu qaba jettume. Amma fakkeenyaaf namni tokko yuutuuba banatee yuutuubni isaa guddatee bakka guddaa ga'e booda hubannaan alatti akka tasaa yoo gaayidlaayinii kan keessaa ala bahee yuutuubni isaa guututti cufame kontentii san hunda luus godha. Kontentii qofa luus godhuu miti wantoota itti ifaa waan ta'eef hubama. Fayyaa isaatti irratti rakkoon dhufuu mala. Even kaampaaniileen hedduu warrootuma amma miidiyaa Oromoo ta'ee warrootuma yuutuuba onarra ta'aniitiin yuutuubaroota ta'aniitiin dalagan hedduu isaanii wagguun laalu kontentii koppiraayitii qabu hedduuf jalaa qaban. Nama atleast xiqqoo wannoo kana keessa biizinasa kana keessa turee fi nama teeknooloojii irraa hubannaa qabu dhiyaatanii gaafatanii irraa hubatanii deemuun bareeda yoo san hin taane wanta yeroo dheeraaf ifaajjee dhabuu dandeessa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya sumarratti goolabna akka qopheesse Biraanuu Gammachuu ana Hamzaa Huseenin ture wiixataa walitti deebinutti nagaan tura.